Ashamar kafune akam jirtu kabajamtoota daawwattoota horni miidiyaa kun qophii keenya gungumii karaa horni miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gungumii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gunguma walitti maal gunguma akka biyya keenyaatti maaltu gungumamaa oole kan jedhu qabadhi isiniif dhiyaadhee jira. Qophii kana qopheessuun si waliin kan turu Allalisaa Dhaabaati. Isinis daawwattoonni horni miidiyaa hanga xumura qophii kootti na waliin turan firraa kooti. Egaa qabxii koo tokkoffaa yookaan gungumii koo tokkoffaa guyyaa har'aa keessa tokko kan ta'e eebila 15 guyyaa wareegamtoota gootota Oromoo kan ta'an waggaa 41ffaa bara 2025 baga nagaan nu gahee jecha. Egaa as keessatti keessumaa waa'ee wareegamtoota yeroo kaasnu dubbatamee kan hin dhumnee fi uummata Oromoo guddaaf yookaan uummata Oromoo bal'aa kan ta'ee fi keessumaa bakkoota garaagaraatti aarsaa guddaa kaffalaa warreen turanii fi hanga ammaatti illee aarsaa kaffalaa kan jiran gootonni Oromoo galata guddaa kan qabaniif akkasumas immoo waggaa waggaatiin eebilli 15 seenaa gootota Oromoo yookaan kan lubbuun darbanii waggaa waggaatiin kabajamaa turuun ni yaadatama. Ammas barana eebila 15 bara 2025 waggaa 41ffaan baranas kabajamaa jira jechuudha. Akkasumas keessumaa biyyoota alaa akkasumas biyyoota biyya keessaa fi akkasumas qondaaltota siyaasaa kanneen kana fakkaatan hundumaa dabalatee egaa seenaa garaagaraatiin akkasumas immoo dhaanannoo garaagaraatiin bakkoota garaagaraatti keessumaa kabajamaa jira jechuudha. Guyyaa wareegamtoota yookaan eebilli 15 jechuudha. Egaa eebilli 15 keessumaa biyya keenya keessumaa Oromoo keessatti kan inni beekamu wareegamtoota Oromoo irbuu shingaa keessatti uummata Oromoo bilisa baasuuf keessumaa afaan isaatiin akka dubbatuuf akkasumas immoo mirga isaatiin qeessaaf qabeenya isaa yookaan biyya isaallee daangaa isaa akka kabachiifachuuf namoonni aarsaa guddaa kaffalan jechuudha. Wareegamtoonni kun egaa wareegamtoonni amantaatiin oduu addan qoodamiin akkasumas immoo sabaatiin yookaan immoo akkasumas immoo yaada garaagaraa yookaan ilaalcha tokko qabaatanii bakka tokkotti yookaan amantiitiin gargar baatoo jedhanii gargar otoo hin bahin bakka tokkotti lubbuun isaanii darbuun ni yaadatama. Kana sababeeffachuun uummata Oromoo biratti waggaa waggaatiin eebilli 15 guyyaa seena qabeessaa fi akkasumas immoo guyyaa gootota Oromoo jedhamee waggaa waggaatiin kabajama jechuudha. Bakkeewwan garaagaraa keessumaa biyya keessaa fi biyya alatti jechuudha. Baranas kun eebilli 15 waggaa waggaatiin kabajamu keessaa bakkeewwan garaagaraatti seenaan gootota Oromoo keessumaa qondaaltota waraanaa dabalatee akkasumas immoo namoota Oromummaa isaaniif quuqamaniif keessumaa afaan Oromoon akka babal'atuuf akka guddatuu fi saba kamii biratti illee hangafa ta'ee akka dubbatamu uummanni Oromoo illee yookaan afaan isaa bakkeewwan garaagaraatti akka dubbatamu namoota aarsaa guddaa kaffalanii fi namoota dhugaaf quuqamanii fi namoota uummata isaanii jaallatan bakka tokkotti wareegamanii jiru irbuu shingaa kana keessatti. Kanaaf irbuu shingaa waggaa waggaatiin seenaa gootota Oromoo jedhamee bakkeewwan garaagaraatti kabajama jechuudha. Baranas kunoo eebila 15 sababeeffachuu yookaan guyyaa gootota sababeeffachuun bakkeewwan garaagaraatti jala bultiinsa kabajamaa jira jechuudha. Kanaaf eebilli 15 keessumaa erga kabajamuu jammaree waggaa 41 lakkoofsee jira jechuudha. Barana bara 2025 kunoo eebilli 15 bakkeewwan garaagaraatti namoota siyaasaa akkasumas namoota gurguddaa akkasumas fi namoota aadaa akkasumas immoo namoota afaan fi namoota hiriyoota biraa dhuman dabalatee bakkeewwan garaagaraatti kabajamaa jira jechuudha. Kanaaf qondaaltonni akkasumas immoo wareegamtoonni gurguddoon kun bakka tokkotti lubbuu isaanii darbe keessumaa afaan Oromoon akka dubbatamuuf illee fi uummanni Oromoo bakkeewwan garaagaraa jiru akka saba warra wajjirraa wal qixxee ta'ee fi akkasumas amantiin akka waliin qoonneef fi akkasumas biyyaan akkasumas gandaan akka waliin qoonneef gootonni Oromoo lubbuun isaanii darbe yookaan wareegaman aarsaa guddaa kaffalanii jiru jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo sadarkaa kanarra akka ga'uuf ammas afaan isaa fi seenaa isaa akkasumas akka baruuf illee namoonni aarsaa guddaa kaffalan uummata Oromoo biratti yeroo ammaa galata guddaa qabu akkasumas immoo waggaa waggaatiin seenaa gootota Oromoo jedhanii uummata Oromoo biratti kabajamaa jira jechuudha. Kanaaf guyyaa gootota jedhamee eebilli 15 baranas kabajamaa jira jechuudha. Kana sababeeffachuun keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen kana keessatti waa'ee wareegamtoota kanarratti jechuudha. Lola kumaa jedhanii guyyaa har'aa keessumaa wareegamtoota irbuu shingaa dabalate yookaan isa sababeeffachuun bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti lola labsee jiru turuun ni yaadatama jechuudha. Guyyaa har'aa ibsa kana keessatti ibsi kun waraana adda bilisummaa Oromoo ibsa baaseen guyyaa har'aa jechuudha lola kumaa jedhee keessumaa yeroo darbe irraa kaasee
kaasee irbuu shingaa jedhamee yeroo dheeraaf lolli gaggeeffamaa turuun ni yaadatama Oromiyaa keessatti jechuudha. Har'a immoo yookaan guyyaa har'aa ibsa isaa keessatti immoo lola kumaa jedhanii bakkeewwan garaagaraatti keessumaa Oromiyaa keessatti guyyaa har'aas lolli haaraan labsameeti jira gama waraana adda bilisummaa Oromootiin jechuudha. Kana sababeeffachuun akkasumas immoo waa'ee wareegamtoota ibsa isaa irratti baasee yookaan immoo isaa yaadachuu fi ibsa isaa irratti dubbateeti jira. Kana sababeeffachuun immoo lola kumaa jedhanii Oromiyaa keessatti bakkeewwan garaagaraatti guyyaa har'aa ibsa waraana adda bilisummaa Oromoo irraa baheen dubbatameeti jira jechuudha. Kanaaf lolli kumaa bakkeewwan garaagaraa keessumatti waraana adda bilisummaa Oromoo jirutti lolli gaggeeffamaa jiru daran ulfaachaa akka jiruu fi keessumaa waraana mootummaa fi waraanni adda bilisummaa Oromoo bakkeewwan garaagaraatti wal boojaa jiruuf akkas lubbuun darbaa jiru daran ulfaataa fi daran yaaddessaa akka ta'ee fi uummata Oromoo keessumaa Oromiyaa keessa warreen jiraniif immoo nagaa dhowwachuunsaa kun wal nama gaafachiisu. Kanaaf lolli kumaa kun akkuma irbuu shingaa lubbuu namoota hedduu galaafatamoo lolli kun yeroo gabaabaatti dhuma kan jedhu kun walumaan kan laallu ta'a. Garuu ibsa guyyaa har'aa bahee lola kumaa jedhamee inni baay'ee guyyaan isaa dhaabbataa ta'uudhaa baatu malee guyyaa har'aa ibsa isaanii keessatti lolli kumaa guutummaa Oromiyaa keessatti labsameeti jira waraana mootummaatti kan jedhu guyyaa har'aa ibsa waraana adda bilisummaa Oromoo irraa baheen argameeti jira jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti maal akka ta'u walumaan kan laallu ta'a jechuudha. Qabxii lammaffatti yeroo darbu sa'aatiin qabu fayyadamee muummee ministeera Itoophiyaa guyyaa har'aa biyya alaa keessaa biyya Veetinaam deemee turuun ni yaadatama. Achi keessatti guyyaa seenaa yookaan immoo gootota Oromoo lubbuun isaanii darbaniif achittis habaaboo kaanii jiru jechuudha. Giifti reezinaash hojjiran jechuudha. Kanaaf Veetinaam kana keessatti yookaan immoo muummee Itoophiyaa guyyaa har'aa Veetinaam deeme kana keessatti gootota achitti lubbuun isaanii darbee fi yeroo dheeraaf namoota achi keessatti aarsaa guddaa kaffalaniif habaaboo kaanii jiru jechuudha. Hawultii isaanii yookaan bakka seenaa isaaniitti jechuudha. Kanaaf Oromiyaa keessatti yookaan immoo guyyaa goototaa kana keessatti sababeeffatee achi taa'uu baatu malee biyya alaa yookaan Veetinaam keessatti guyyaa har'aa marii garaagaraa akkasumas immoo waa'ee waliigaltee akkasumas immoo waa'ee daldalaa fi kanneen kana fakkaatan irratti marii erga taasisanii booddeedha habaaboon kun kan taa'ee fi gootota achiif jechuudha. Kanaaf isa sababeeffachuun illee keessumaa biyya keenya karaa muummee ministeera Itoophiyaa qondaaltota paartii bilchiginnaa irraati aangoon walirraa fuudhaa jiraachuunis ammas argamaati jira. Namoota baay'ee irraa aangoon ka'eeti jira jechuudha. Akkasumas immoo namoota baay'ee bakka isaanii aangoo muudaniiti jira jechuudha. Ambaasaaddaroota dabalatee bakkeewwan garaagaraa keessatti sadarkaa aanaatti aangoo irraa ka'aati jiru jechuudha. Kanaaf ambaasaadar Burtukaaniif akkasumas immoo ambaasaadar Misgaanuun aangoo irraa ka'anii jiru jechuudha. Jarri kun lamaanii namoota biyya alaatii daawwannaas yoo ta'e akkasumas qondaaltota biyyoota garaagaraa irraa dhufan keessumaa yeroo isaan booleetti yookaan eerpoortiitti simachuun kan beekamanii aangoo irraa kaafamanii jiru jechuudha. Ambaasaadar Burtukaanii fi ambaasaadar Misgaanuu jechuudha. Kanaaf bakka isaanis kaabinoota garaagaraa buusanii jiru jechuudha. Sadarkaa aanaarraa hanga sadarkaa bulchiinsaa fi akkasumas immoo qondaaltota kaabinoota bakkeewwan garaagaraa warreen paartii badhaadhinaaf hojjetan aangoo gadi lakkisiisan yookaan namoota biraa muudanii jiru jechuudha. Kanaaf walgeeddarsii gama mootummaatiin gaggeeffamaa jiru kuni daran ulfaatee akka jiruu fi keessumaa immoo Finfinnee keessaa fi manneen Finfinnee keessa jiran keessumaa kantiibaa magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebeetiin kanneen durfamanii namoonni abbaan qabeenyummaa isaanii yookaan manneen Finfinnee keessa jiran qorannoo cimaan gaggeeffamaa akka jiruu fi namoonni qabeenyi isaanii yookaan abbaan qabeenyaa hin beekamne irraatii manni fuudhamaa akka jiruuf qorannoo cimaan Finfinnee keessatti gaggeeffamaa jira jechuudha. Gama manneenii yookaan gama manneen lafa Finfinneetiin jechuudha. Kanaaf kantiibaan magaalaa Finfinnee waa'ee lafa Finfinnee yookaan immoo waa'ee manneen Finfinnee keessatti ijaaramanii abbaan dhabamuu kun qorannoo cimaan Finfinnee keessatti gaggeeffamaati jira jechuudha. Kanaaf namoonni abbaa qabeenyummaa isaanii wallaalame mootummaan akka dhuunfachaa jiru argamaati jira jechuudha. Isa taasisee waa'ee naannoo Amaaraa keessatti waraanni faannoo fi raayyaan ittisa biyyaa jechuudha. Lola bakkeewwan garaagaraatti gaggeessaa jiraniin lubbuun namoota hedduu galaafatamaa akka jiruu fi akkasumas immoo faannoo hedduun illee lubbuun isaanii darbaa akka jiruu fi warreen harka kennan illee akka jiran argamaati jira. Dhaadannoo faannoon yeroo muraasatti itti dhaadachaa ture yookaan guutummaa guututti 4 kiiloon galee dhaadachaa turu hamma waan laaffate fakkaata jechuudha. Kanaaf raayyaan ittisa biyyaa guyyaa har'aas bakkeewwan garaagaraatti injifannoo akka galmeessisiisee fi akkasumas immoo naannoo Amaaraa keessaatti godinoota garaagaraa akka bilisa baasee illee guyyaa har'aa dubbatee jira. Akkasumas immoo faannoo guutummaa guututti balleessaa akka jiruu fi sadarkaa 4 kiiloo galleedhanii dhaadachaa turan illee badee ibsallee baasuu dadhabanii kan jedhu guyyaa har'aa raayyaan ittisa biyyaa baaseeti jira jechuudha ibsa isaa kana keessatti. Kanaaf naannoo Amaaraa keessatti bakkeewwan garaagaraatti faannoo guutummaa guututti balleessaa akka jira raayyaan ittisa biyyaa dubbateeti jira jechuudha. Saxaansee keessumaa qondaalli yookaan immoo ajaja waraana waliigalaa kan ta'e Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa gara Zimbaabuwee imalee turuun ni yaadatama jechuudha guyyaa har'aa. Kanaaf achi keessatti qondaala yookaan
mangistii durii yookaan immoo warreen akka Haile Sillaasee yookaan Dargiif akkasumatti suura ka'ee jira jechuudha guyyaa irraa firdi maarshaal Biraanuu Juulaa Zimbaabuweetti jechuudha. Kanaaf gaa waa'ee waliigaltee yookaan immoo waa'ee marii nageenya akkasumas immoo wal deeggaruu akka qabanii fi walitti dhufeenya Itoophiyaa fi Zimbaabuwee cimsuuf akka ta'e illee firdi maarshaal Biraanuu Juulaa guyyaa irraa dubbateeti jira. Kanaaf gaa firdi maarshaal Biraanuu Juulaa yeroo ammaa kana Rwaandaa yookaan Zimbaabuwee kanaaf gaa firdi maarshaal Biraanuu Juulaa Rwaandaa yookaan Zimbaabuweetti argama jechuudha yeroo ammaa kanaaf marii taasisaa akka jiruu fi waliigaltee cimaa irra illee gahuu akka qabanii fi waliigalteen kun abdachiisa akka ta'e illee dubbateeti jira jechuudha firdi maarshaal Biraanuu Juulaa jechuudha. Kanaaf gaa firdi maarshaal Biraanuu Juulaa qondaalli waraana beekama yookaan ajajaa waraana waliigalaa yeroo ammaa kana Zimbaabuweetti argama. Dhumarratti gaa waa'ee Tigraayitti yeroon isin darbu gaa Tigraay keessatti gaa ammas erga bogeetaachoo radda angorraa kaafamee bakka saammoo Jeneraal Taaddasee warra deebi'ee ammas gareen Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el mormii isaanii hin dhaamne jechuudha. Kanaaf gaa keessumaa gaa waliigaltee Viiktooriyaa sababeeffatanii muummee ministeera Itoophiyaa gaareffachaa turuun ni yaadatama yeroo dheeraa fi ammas gaa marii isaan har'a baasan yookaan immoo ibsa har'a baasan gaa mootummaan federaalaa marii Viiktooriyaa hin kabajne kan jedhu dubbatee jira jechuudha Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el. Kanaaf gaa biyyoonni Afrikaa keessa jiranii giddu galeessa gochuu qabu yookaan immoo marii kana irratti hirmaachuu qabu unuu fi muummee ministeera Itoophiyaa gidduutti kan jedhu guyyaa irraa ibsa isaanii keessatti Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf gaa Tigraay keessatti wal dhabdeen kun haalaan ulfaachaa akka turee fi wal amantaan gidduu isaaniitti akka hin jirrellee ammas argamaati jira gama Jeneraal Taaddasaa Warradaatiin jechuudha. Kanaaf gaa akkuma Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el jedhe gaa Tigraay keessatti namoota faayidaa dhuunfaa isaaniif akkasumas immoo yaada dhuunfaa yookaan aangoo mataa isaanii fayyadamaniitu Tigraay keessa jira malee ammas uummata Tigraayiif kanneen yaadan hin jiru kan jedhu dubbateeti jira jechuudha. Kanaaf yeroo darbe gaa bogeetaachoo raddaa Tigraay keessatti gaa namoota hatantu baay'ata akkasumas immoo gareen Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el saalixa hatuuf malee uummata bushuu miti fi namoota qeessaaniif qabeenya isaanii yeroo buqqa'ee qeetti deebisuu miti kan jedhu dubbatee turuun ni yaadatama jechuudha. Garuu gaa namoonni Tigraay keessaa yookaan qondaaltota mootummaa akkasumas bogeetaachoo raddaa dabalatee warreen namoota sadii oliif aangoon sadarkaa federaalaatti kennamee turuun ni yaadatama gama muummee Itoophiyaatiin jechuudha. Bogeetaachoo raddaa dabalatee akkasumas ajajaa waraanaa dabalatee qondaaltota garaagaraaf keessumaa namoota sadiif sadarkaa federaalaatti aangoon kennamee jira gama muummee ministeera Itoophiyaatiin jechuudha guyyaa muraasa dura. Kanaaf gaa Tigraay keessatti ammas wal dhabdeen kun haalaan akka cimee fi mariin Viiktooriyaa hojiirra oolle kan jedhu dubbatee jira jechuudha Dr. Gabrson Gabar Mikaa'el. Akkasumas uummanni Tigraay keessa jiru fi namoonni sababii waraanaatti qeessaaniif qabeenya isaanii irratti buqqa'ee qeessaanitti akka hin deebinee fi lafti Tigraay saamamee turellee uummata Tigraayiif akka hin deebine sababeeffatanii guyyaarraa ibsa isaanii keessatti adda durummaan dubbatanii jiru. Kanaaf immoo gaa biyyoonni Afrikaa giddu galeessa raawwatanii marii Viiktooriyaa mootummaa federaalaa hojiirra oolchuu qaba kan jedhu gama Dr. Gabrson Gabar Mikaa'eliin dubbatamaa jira. Kanaaf gaa uummanni Tigraay ammas rakkoo hamaa keessa jira erga waraana waggaa lamaa booddee asitti gaa yaaddoof dhiphina guddaa keessa akka jiru dubbatamaa jira. Kun immoo gaa sababii qondaaltota Tigraay keessaa aangoo mataa isaanii fayyadamuuf jedhanii uummata Tigraay rakkoof dhiphina keessa gashaniiti jiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horn Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaarraa kanan gammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture Allalisaa Dhaabaati. Qophii gungummii biraan hanga walitti deemtu immoo qophiilee Horn Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.